Mee akka ajaa'ibaatitti ilillii kana keessa walii yaadan deemnee haa bashannannu. Shah. Uumaa ilma namaa yookaan qalbiin ilma namaa yeroo hunda yoo bashannante waan hedduu uumuu dandeessi. Eeyyen kanaaf ililliin madda jaalalaa ta'uudhaan ibsama. Warri wal jaalatu sababni ilillii waliif kennuuf kennaan kun ililliin mallattoo jaalalaa madda argitee sammuun ilma namaa ilillii yeroo laaltu waan hedduu maddisiisuu yookaan burqisiisuu waan dandeessuuf jaalallis ilillii asxaa yookaan sumuda isaa godhatee sosso'aa jechuudha. Kanarra dhaabbachuudhaan warroonni wal jaalatan lamiin yookaan lameen wal jaalatan harkatti ilillii fiduudhaan waliif laatu. Ililliin madda jaalalaa ta'uu isaa bifa kanaan ibsatu jechuudha. Ijoollee keenya yookaan haadha manaa keenya fuunee iddoo ililliin baay'inaan argamutti yoo bashannansiifne yaadaan sammuun isaanii jeeqamuudhaa fi dhiphachuurraa bilisa ta'uu jechuudha. Kanaaf ililliin waan hedduuf dawaadha yookaan habaaboo yookaan daraaran mukkeen yookaan biqiltoota garagara waa shah akka Oromoo. Dhiyaana qalbii ifa jireenya jedhe weellisaa Ali Birraa. Akkasi ililliin yeroo baay'ee maatii keenya yookaan ijoollee keenya akka gaariitti sammuu isaanii qarree guddisuudhaaf baay'ee murteessaadha. Akkasumas shoora sammuun keenya taphatu keessatti sammuun keenya waan gaarii akka hubatuu fi waan gaarii akka dubbatu fageessee akka laaluu fi ilaalcha bareedaa akka qabaatuufis ililliin gahee guddaa taphata. Ilillii maawardii kan jedhameefis sanumaafi jechuudha. Akkas ilillii bakka hedduminaan oomishamtutti yookaan bakka ooyiruun ilillii baay'inaan jirtu maatii keenya yookaan ilmaan keenya haadha mana keenya akkasumattis hiriyoottan keenya hunda isaanii guyyaa ayyaanaa qofa osoo hin ta'in yeroo biraatis sagantaadhaa fi karooran dhaynee bashannanne sammuu keenya boqachiisuun baay'ee bareedaadha. Laal simbirroon amma mul'attu tuni sokora halluu bifa adda addaatti qabdi jechuudha. Eeyyen biyya keenya keessattuu Oromoo biratti ililliin bakka hedduminaan itti oomishamtu keessatti bashannanuun baay'inaan hin baratamne. Haa ta'u malee magaalaa keessatti dabree hanga tokko ni jira. Garuu hin aadeeffatamne jechuudha. Akka aadaatitti fudhannee bakka ililliin baay'inaan itti oomishamu yookaan biqilfamutti bashannanuun haala jiruu fi jireenya keenyaa keessatti baay'ee bareedaadhaa fi barbaachisaadha. Kana waan ta'eefuu bakka ililliin jiru deemnee haa bashannannuun dhaamsa kooti. Shah akka Oromootti. Lafti magariisni yookaan lafti ililliidhaan saamsamee akka gaariitti miidhagee oomishamee jiru bashannanaaf haalan namaa tola. Haara galfii sammuu keenyatiif ta'e boqannaa ija keenyatiifis baay'ee barbaachisaadha. Eeyyen yaa saba koo yaa hiriyoottan koo bakki bashannana keessanii hoteelatii fi bakkoota adda addaa osoo hin taane oorruulee ililliidhaan faayaman keessatti bashannanuudhaan
bashannana keessan iddoolee magariisa ta'an keessatti akka dabarsitan dhaamsa koo gamanumaan isiniif dhaama. Eeyyeen lafti magariisni sammuu keenyaafis ija keenyaafis waan hunda jiruu fi jireenya keenyatiif utubaa kan ta'e hedduu kan sammuun keenya irraa soorattu achi argannaa jechuudha. Lafti magariisni horii qofa osoo hin tahin haaragalfii sammuu keenyatiif iddoon magariisni ililliidhaan faayamee akka gaariitti tolfame baay'ee barbaachisaadha. Bashannanuun yoon oolle lafa ililliidhaan saamsamee faayametti bashannanuun baay'ee barbaachisaadha. Ilillii madda jaalalaa fi gammachuuti. Ililliin bifoota kumaatamaan qabaa jechuudha. Halluuleen bifa fedhee kumuu kan irraa argamu ilillirraayi. Jaalallis akkasuma mootiin jaalalaa kan jaalala ibsu ililliidha. Kanaaf mootiin jireenyatis kan sammuun keenya waan barbaade akka oomishuu fi maddisiisu taasisus ililliidha. Ilillii maawardii yaa masnoota lagaa kanaaf jedhamaa jechuudha. Haalli kun ooyiruu ililliidhaan faayame kana akkanatti biyya keenya keessatti oorruu ililliidhaan haguuganii daawwattoota simachuun hin beekamu. Dhaloonni amma lafaa dhufaa jiru aadaa ililliidhaan oorruu haguuganii turistii ittiin simatanis beekuudhaa fi hubachuun barbaachisaadha. Eeyyeen ililliin bifa kamiifuu haala bashannanaa kamiifuu barbaachisaa waan ta'eef madda galii diinagdee keenyaa ol kaasuu keessattis shoora guddaa taphata. Ilillii maawardii yaa masnoota lagaa jedha Oromoon duraanuu. Haalli kun ooyiruu ililliidhaan faayame kana akkanatti biyya keenya keessatti oorruu ililliidhaan haguuganii daawwattoota simachuun hin beekamu. Dhaloonni amma lafaa dhufaa jiru aadaa ililliidhaan oorruu haguuganii turistii ittiin simatanis beekuudhaa fi hubachuun barbaachisaadha. Eeyyeen ililliin bifa kamiifuu haala bashannanaa kamiifuu barbaachisaa waan ta'eef madda galii diinagdee keenyaa ol kaasuu keessattis shoora guddaa taphata. Ilillii maawardii yaa masnoota lagaa jedha Oromoon duraanuu. Egaa hiriyoottan koo kanneen maatii koo taatanii waliin mana tokko keessa jirru odeeffannoo ani isiniif laate kana fudhachuudhaan hiriyoottan keessaniif akka qooddan gamanumaan isinitti dhaammadha. Dhaamsa koo malettuu akka isiniif yaada koo walii raabsitanis abdiin qaba. Eeyyeen ililliin akkuma warri wal jaalatu lameen habaaboo muramee gara magaalaa dhufe harkatti waliif laachuudhaan kennaa jaalalaa waliif gumaachusan ooyiruu
ililliidhaan faayamtee oomishamtee bareedde dhaqanii daawwachuun sammuu keenyaaf boqannaa daangaa hin qabnedha. Eeyyeen kun aadaa ta'uu qaba. Keessattuu dhaloota Oromoo kan lafaa dhufu biratti qamadii, boqqolloo, bishingaadhaa fi baaqelaa, ataraa fi shumburaa qotuu qofa osoo hin taane ilillii qotanii turistii idil addunyaa harkisuudhaan galii ofii akka gaariitti furdisuunis ni danda'an dhaamsa kootii jechuudha. Ilillii maawardii tammasnoota lagaa jedha ka Oromoon irma deddeebi'e.